أما قلتي تنفيتي بالله بتقطع أرمو ملان بلتي أتبع ملانين جرات سردوت ولد ترابزا جرات ati sangoota kanneen walumatti mataa qaban silaa jibooleen xixiqqoon tuddumatti adamma booda heerumni illee hin jiru abboo akkanuma haasan malee maal godhan booda maal dhale wanti dhalan maaltu jira amma wanti dhalatee lafa jiru wal fixe amma shamarran kennoorri bultitti seenin shabaaba jaannataa haatanii ma salaatanii ofirraa soomanii shabaaba jaannataa yoo du'anillee shabaaba jaannataati maal dhala nam wanti dhaluu hin jiru namni fixe Oromoo amma booda dhaltanii Oromoon rakkisinaa shamarran teennat Oromoo amma booda dhaltanii Oromoon rakkisinaa warri duraan lafa jiru iyyuu rakkate kun lafarraa wal fixa kun ibiddaan walitti ka'e waan akka rabbi namatti hin beeku shabaaba jaannataa ta'a ofirraa deema. Shabaaba jaannataa yaa. Dhugaa rabbi. Akkanumatti ta'anii haasutan jettaa haasawwan fuun. Akkasiin si ka fuudhe maal keessa jira naman. Dubartii mataa dhiqanii bishaanuma kana mataa dhiqanii dhadhaa irra kaanii fardarra kaanii namatti kennan. Ni horatan. Harka qullaa bishaanuma qofa dhiqanii itti kennanii harka qullaa dhattee horatan. Haadha qe'ee taatee, haadha gandaa taatee, haadha loonii, haadha soddaatii taatee ulfaattee kabajamtee bulti gaachana qabdi. Harka yoo isii miliyoona takka qabaattee iyyuu hanga irraa fuudhuuf laal bormalee iftaan du'aara ja'an hanga miliyoona sirraa tarakkabu. Bormalee iftaan du'aara qabriitti jara dhaabbatta. Garaan bucbujoo dheegaa tashee goote bilookii gixxim. Dunyaanuu jiraachuutti hin jirtu. Seenet ammaa dunyaanuu jiraachuutti hin jirtu. Marra qabu namni warra. Mirga shamarranii malmaa jirtaa taate. Akkasiin. Ofii dhalte mallaqaan inni laalchisattee booyaa jirti. Maa soddaatiin kabaju soddaan kabaju ofirraa qeetti gallaaniin amma warri asirraa akkana ta'u kun soddaatiin qabu soddaan qabu. Aadaan qabu yoona haati isaanii lafatti laal nama ol jedhee nama laalle nama dubartee lafan tuyne nama dubbatu nama tuyne warra nagahaat. Ilmaa isaanii as gubbaa warri hafarfamaa jiran kun maal akka rabbi beekuun ooraan jaraa maalii jedhan kun nama asirra deemu maa namarraan dhalanne. Nadibe wallahi akkuma siifetti nadibe. Wanti soddaatii maalii jedhan kun illee qaatafe maan namni yoo wiccaa garii jiraate zarii warra sanii miidiyaa fayyadamu maa obboleessi mucattii miidiyaa fayyadamu kabajaan hin jiru. Ofeete haati nuyi malaalti tiktooki baraata namaa soddaan kiyya kana ta'aara jettee bakka jirtu saala yoon ijarraa la buatan yoon ijarraa qabataa jirti rakkannee bar soddaan kiyya kana ta'aa jira. Yaa kiyya ijoollee jimmaattu narraa haatee rakkannee bar baga sirraa haatan waan hatama rakkannee bar jaarsa kiyya ijoollee jimmaanna jalaa hatee. Jaarsa kiyya ijoollee jimmaatti hatee jette haa hatamu ka silaa hatame alhamdulillah jedhe maal goota waan dura hatamu maal goota bateettaayu asla baga rabbi sirraa hachisiisi aamiin jee. Ani arma dura dhaamee fi jira akkaataa lafa keessaniitiin mirgooleellee jibichoo waa amma waa bittaa barbaaddanii akkaataa lafa keessaniitiin waa bitadhaa duraa isiniin jedhe shamarran kennallee duraa isiniidha. Amma yoo feete talaftiisii boqqolloo fi waa wanni kanatu dhaqeetiin jibichoonni gara jimmaa kana cinaa gala. Jarri qambara keessa gachiifti duraan jedha. Amma jala teettee na jalaa hatan jetti. Waan isinitti bunna keessanii maal gootanii waa nagaa baxxanbata shamarran ta'en. Wayne. Rabbi obsisanii haageen. Dhageen baay'inni shamarranii harka meeqa Oromoo baay'ina dhiiraa caalee jira jedhanii. Dhima salphannee bar kuma meeqa sila gara miliyoona wanniiti jedhan miliyoona shaniiti silanu. Meeshaa akkana baay'ina keessan baay'ee jira nama shan nu geettanii jedhanii.
tokkocha san shantu gaadhan. Ambar kanaaf shabaaba jaannataa ta'aa jedha. Hinaafanii nama heerumanii hinaafanii du'uur rabbii walitti bu'uur jaarsa tokko jala ta'anii dogongora dalaguurra amma hoffaltii ramatu jiru shabaaba jaannataa carraa nama shamarran qabdu. Bes. Sunni walakkaan takka mana hidhaati jedhan walakkaan takka gartee warra dulloome jedhan. Amma qotilee amma gartee qonna dadhabdee waa garteetuma waa wanti waa raaciti wayii qeetti gudduuddu kanneen natti fakkaatti. Shamarran teenna waan qabdan jabeeffadhaa warri itti seenne shabaaba jaannataa soomaa salaataa qara'aa ofirraa tatta'a. Maali gootarre? Masaanin leendan Warga bersila akka rabbiin jedhetti afurii tara walii hayyamtan. Jetti rabbi namatti hin beeku jiddu gurbaan gubata. Atamma osoo durii taate na'am. Atamma amantee ibsishaa atamma amantee dhala takkitti itti dabalta. Amantee meeta bultii nagaa. Nagaa margota. Maa lubbuu tante baratamma fuudhaa miti lubbuu tanteetiif nageenya kan kee barbaacha takkitti masan bira taa'u. Bar lubbu maal. Labboo mitiyan. Annak haga jere jartitti ya takku mara geetti jira malee. Guys lama apa? Labboo geetti mana jechuudha. Mana isaa namni lubbuu fuudhuu sodaata. Yoo barbaada yoo uumaan isin naffuutan rakkoo hin jiru. Ayyoo maanuu bare soosii fuute amma soo fakkeenya bare isin maanuu si dhorguu baate amantee fuutaa jedhee bara. Amma warra mataa nutti fidaa jedhu kana amantee itti seenta. Yoo isin ayyamaan naffuute moo? Yoo ayyaa isiitti natti fuute waan fuunere. Kutatee dhufe jedhe reefi boolla sodaatu ofiitii fuudhu'a. Kutattee deemtatillee. Innaan taa fuudha. Osoo shukriin amma shukriin kenna kun gara naga carraaqee silaa waa amma gara dirree sheeku seentanaallee taatu waa takkitti haadetti jedhee garaan qajeellaa na qaba. Maal? Qara ta'ee jedhate shukriin. Qara ta'ee isaa fuudhee. Ati maal goonaa kutaa biraa wawwaamnaa miti osoo gara dirree tanaa waa onni jedhe silaa qajeellaa qaba sanyii kenna kanaa silaa nu babbaa'isu. Amma barnama garii osoo inni fuudhuu baate waliigalee silaa Oromoon kan itti fuudhu maaliin jettu nama sanyii qadhaabatantu jira laal namni akkanaa kun Oromoo ta'ee babbaay'achuu qabaa laal dhedheeraa santawwaan mammagaalaan kunniin jechuun sanyii osoo Oromoo baay'isee bareeda. Ati waman jirre hasaraan tunni waa lafa guutuu ni mishkila banii yaadamirra uumti. Abi faayida. Wanti silaafi. Irrigee nagara dhedheeraa. Guutuu dhageedha nuura bareedni guuteera Oromoon bareeda baay'ee qabdi. Oromoon bareeda baay'ee qabdi warri akkasii sunniin gaa bareeda qofa osoo hin taane amma kan gubbaa kan osoo hin taane keessatti illee naamusummaan aadaa safuun akkasii akka guutame yoo jiraatu warroonni akkasii osoo walii galanii osoo inni fuudhuu baate silaa kaluka jala kufanii itti fuudhan. Haashanyii baay'ee. Nuu dabaladhu yaani. Ibsa shaabar durii intala garteetini nama baalabbaataa kanneen warra garteetini warra gartee gaagumaa maaloo kanneen dalagu kanneen jaarsi kifeffee wayyoo waa fuudhee dhaqee irraa qadhaabata jedhan. Jaartii isaa kana marqisiisee aannan kan garteetini qodatti itittuu maalii kana buusanii itti fidata jira. Oromoon waan akkasii keessa ture. Amma nama biraattu amma nama hofaffee saraa'itu si bira fidata. Haadha manaa si bira fidata. Sirraa qadaabachuu. Injiru wanni akkasii Oromoo injira ardur waan akkasii keessa tarree. Nu bira hin jiru. Nu bira hin jiru. Akkasii
أجابة إيشي أبا جرارة سبه amma eessaa jira miti atini warroonni amma sila amma waldaddarbu kunni osoo beeke warra agartee durii walirraa obboleeyyan bichaan oromoon kun ambasoo akkatti ilaalanii obboleeyyan. Haati osoo amma tikikkili itti himte abbaa bakka biraatti argachuu dandeetti. Haadha qofa beekan. Haadha qofa beeka. Haadha qofa beeka. Allah Allah Allah. Abbaa laafisa homaa Walumaa wal fixa malee oromoon kun foonumaa bar hundinuu obboleeyyan. والجاية الداباري بانتو جناني أنا شو رأيك بوي Har'a maal beeknaa Oromoon wanta beellama gaahii hanga yeroo jalqabaa ibiddi qabsiifatu sani bishaan itti dhaamsuudhaaf hin yaalanii erga lubbuun namaa tartee ibsi shaamini duubani borganama achirra wal arginaa sa'aatii akkasii irratti inshaallah. Lubbuun namaa taree jira garuu lubbuu namaa deebisuu namni hin danda'u. Waliigalle waan akkasiitu jira natti fakkaata dardhaan tana erga wanti hunduu wal bira kute waa beellama qaqane amma namni eda kuma meeqaa suni qacheessan jalatti yaani haasawa hagas geettu godhan gaafa jalqaba dubbiin takka kaatu maa biddatti buusuu dadhaban bishaatti buusuu dadhaban. Amma mucadhu artistii amma luxluxe asirratti san diriyaa wayii uffattee dirra dawaa keessatti hin qaxxaane intala san hidhaniin. Hidhanii turan. Amma gaafa shamarri takka kutaa takka keessaa gabbaatee kutaa biraa arrabsitu osoo maraattuu fi san hidhatee kutaa sun maraataan biraa gabbahee hin dubbata. Sun dhugaa orri guddaa jira. Nama arrabsuudhanii daalachaa inni hidhaa hin jiru. Mucattiisan hidhanii hin baasne sababa isin shiit arrabsiteef kan ganda nama arrabsu gara silaabii warra biyyaa hidhe. Yoona silaa namni. Ila laalinni wiccaa garii jiraate amma yoo asit kana marrasaa jiraatu taate dhaqanii maatii masaa biyyatti xaffaran. Achi booda namuu maatii ufiitiif dhaba. Miidii fagoo jiraa dhaqqabanii yoo jedhellee maatii masaa irra dhaqan. Namuu achi booda adaba godhataa jechuudha. Miidhaa maatii kiyyarraan hin gahu yoo jedhe naamusa horata. Arraba ufii kana qolatti deeffata. Amma namuu alaakee fi asirra taa'ee kawaa jalqabuu dubartiidha. Mana arabaa keessatti ettee kunootiin distii waliin dhahaa waaffeeti haasoftee bilaashatti namni wal fixaa jiru sababa ijoollee tanaa gaafa ijoollee namoonni tuni gabbahanii ilmaasi koomandoo arsiin akkana arusiin maali jassan arraba hagas geettu san shamarras arrabsaa turte namni kilmaan goon namni uffata diriyaatiin nama hidhaa jira. Osoo suni guyyaa shamarras koomandoo arrabsa. Kaalee agammanni sun walga'e sun araarseetu. Abbi yoo shee kana ose. Yoo jadi baari homma fedhan bara osoo homma fedha araara godhanillee amma lubbuun daa'ima sanii way deebi'a. Gurbaa miskiin. Hin deebi'u. Sun hin deebi'u kama hafi san iyyuuree akkamuuf araarsanii jedheeti bara. Odaa roobaa. Ammallee ittuma jira. Dubbiin hin dhaabanne. Thank you bro. Hin dhaabanne. Hin dhaaban. Ayii mucaa fi abbaa tokko karaa deema jedhan. Osoo karaa deemanii mucaan ummata wal gahee odaa jala muka jala taa'u arge. Wayita arge. Amartii. Abbaan kan walga'e jaldeessi walga'e kun maal as dalagaa jedheen abbaan haaree maaliif jaldeessa ummata taa'aa jiruun argitaa maa jettaanii jennaan abbaa kiyya jedheen ummanni kun akka walga'e waan irratti haaseessa irratti murteessee dhugaa uree yoo araarsee kaka'u ta'e nama yoo osoo go'een akkanuma warqaayisanii hojjaan bahan jaldeessaa jedheen yeroo isaa. Duubni ummanni sun kalee akkasii wal gahee haasaa wali osoo araarsee jaalin bahin akkuma gurbaan jedhe jaldeessaa wal gahee jechuudha.
أتشيكا ديو وانت برامد وانت قد الجسر قروت يتونجرو بار إبسي شواني ويو حتو ديم أكت إني أبا يقتو بيتا دلجس نوغا أنا كابلس بشي شادي ما انت أدري هادو تيركم قبو آياتي نم بيكو مالي إبسي شال برك أبليان تاني واحي مجون طلو أبليان ير إبسي شاسان مسيحي مين بوتا والفكانا هذا شو أنا أنجت تام أبليس أنت تاسو ستي بام بوتا بان مال بلا همام ده كان مرب نجرا ربيلو لا ده نالكي سندي أبويو قلتنا بوجيسو يا yoo kan ilaahi maan jiru silaasi bochisuuf yaala haa taatu maal goona gaalladhaa miti akkuma dur jiraannu jiraanna haa taatu ati niiseef godhi bakkatti amma hin jedhe san keessatti bakka hoyiitiin waatu wayi wallahi akkasiimi waatu wayi ol ittu kana inuun shakkinii iyyuu itti nyaaddu dhugi nigeggiyamne wol qorannaa laake kennaa gara gadaan waa wal keessa dabalaqoo osoo hin taane waa wal keessa dabalaqoo osoo hin taane gara wayiitiin waatu wayi kenna amma xiqqishotiin amma garri kenna gadaanu kun warruma gartee nagauman lafaa kan aliif ba'aa kanaan lafaa kan agas maraan wol qoratu waajjiru duraan bar namni wayita wol qoratu balballi ta'e eessa goshte maali jedhee tifira wol qorate ali wol qorate كانوا نما ولبينكم فا نما في تعبيتها والله ما كان نشوف وانا كنا قلنا والجبيس والبيك والبيتا نمنا ما كان جندوم تبغى يا ناس برد روكا amma ni adabe be ka nam asiwa barre tolchi adab ma wandi di ko tana adaba mu jahar olitti dufne yumal godo adab billen be ko ya war dolardi أنا ستي مركو الجرو تك زيرو كم سدي أول ترتيجر تبيدا لما فهم مو وتكون سدي لما زيرو تتعدي نادم لاجو ما أمبي أقول أنا يوم ما تت أدب بيبانا نتي يسوقنا أنا مو فادا مركو الجرو ستي ما أو فدا بوتو فدارو متابع بيبانا akaso ya yu kabanu kufada be kana wewe akina wa mama kinda mo 50 كم لقى كيتي أهلا والله الحمد لله قبل سجا كارو بسني ستسمع ميري بسشا ها قبل سجا كارو بسو ستسمع ميري ما لنا تسمع ما يسوى البينة هاي بس النبي نبيك هو والله البين وانا انجري دسنا جدا وما ركون كمونا عربيتها ايوه نبي نبين وانكي يام في اليوم هذا هما وانا نرى وصل نرى أرجع في الجرة ده يا ريس ايه بعد مناظرين اتقاياني لجو بدام يام راجع امار فكنا سبتام يام